Sagalee Qeerroo bilisummaa Oromooti. Qeerroo, stand up. Please raise up, Qeerroo. Perform your responsibility. You are right hand of Oromo struggle. You can change the current issue. Naftanya is falling down. Oromia is calling you. So stand up, Qeerroo. Stand up. Harkafuune kam jirtu kabajamtoota jaalatamtoota dhaggeeffattoota akkasumas daawwattoota qophii sagantaa keenya. Kun qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo kallattiin Oromiyaa irraa isiniif darbudha. Sagantaa keenya isin beeksisuun kan isin waliin turu aan gurmeessaa caadiiti. Akkuma barame duraan dursa oduu isin dhageessifna. Walleeleen warraaqsaas qaama sagantaa keenyaati. Hanga xumuraa sagantaa keenyaatti waliin turaan affeerraa kooti. Amma kallattiin gara oduuttan isin dabarsaa oduu waliin jaallee duretti tullu. Harka fuun hordoftootaaf dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo oduu guyyaa har'aa kan isinitti himtu ani dureetti jiru. Shawaa lixaa aanaa Jibbaat ganda Adaamii Ukkeetti finxaalleeyyiin Amaaraa abbaaf ilma dabalatee nama 7 ajjeesan. Guutuu gabaasa kanaaf jaaldeessoo guyyoo. Mudde shanii barkum lama fudhanii fuudhee akka lakkoofsa Habashaatti godin Shawaa lixaa aanaa Jibbaat ganda Adaamii Ukkee jedhamtutti finxaalleeyyiin Amaaraa haabilxiginnaan deeggaraman namoota 7 haala suukaneessaan qe'ee isaanii irratti ijjeesuun maatiin namni jala ijjeefam tokko himi. Namoota ijjeefaman keessaa abbaan isaatii fi obboleessi isaa jiraachuu kanuuf hime maddixeen kun namoonni ijjeefaman hundi guyyaa tokkocha haala suukaneessaan qe'ee fi qabeen isaanii irratti ijjeefaman jedhu. Finxaalleeyyiin Amaaraa tumsuun ijjeecha kana karaawwate bulchitoota aanaa Jibbaatii jedhu. Erga isaan ijjeefaman duubatti uummati akka reeffi isaanillee hin awwaalle dhorkanii jedha. Sababa lola suniitiin uummati naannichaa qe'ee isarra buqqaa jira jedhu maddixeen kun ammayyuu rakkoon kun hin furamnee jedhu. Namoonni ijjeefaman kunneen Tasfaayee Isheetee, Katama Tasfaayee Isheetee, ilma Aabbi Tasfaayee Isheetee, Aabba Hundee Fayyisaa, Aabbi Caalaa Fayyisaa, Qalbeessaa Fixeensaa Warqina nama jedhamuu fi Gammachuu Baqqalaa jedhamanidha. Humnooti finxaaleeyyii Amaaraa daangaa Oromiyaa cabsuun Wallaggaa Bahaa, Horroo Guduruu Wallaggaa, Shawaa Lixaatii fi Wallootti uummata nagaa hedduu ijjeesuu fi qe'ee irraa buqqisaa jiran yoo ta'u, mootummaan federaalaa naannoo Amaaraatiif bilxiginnaa naannoo Oromiyaan deeggaramanii uummata Oromoo ijjeesaa qabeen isaa saamaa jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaa bakka adda addaatti waraana bilxiginnaa haleeluu fi loltoota haaraa eebbisuun beekama. Waraanni bilisummaa Oromoo zooniiwwan adda addaa lola waraana bilxiginnaa waliin geggeessaa jiru jabeessee itti fufuun bakkoota hedduutti injifannoo argachuun dhaga'ame. Kana malees waraanni bilisummaa Oromoo fi waraanni bilisummaa Gaambellaa lixa Oromiyaatti humna haaraa leenjisaa turan Amajjii 2022 guyyaa kabaja waraana bilisummaa Oromoo ilaalchisuun eebbisaniiru. Haaluma kanaan waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugaleessaa Amajjii 2022 godina kaaba lixa Shawaa aanaa Hindhibuu Abooteetti waraana bilxiginnaa uummata nagaa dararuuf deemu irratti tarkaanfii fudhachuun loltoota bilxiginnaa dhibbootaan lakkaa'aman ajjeesuun kaanis madeesse. Ittuma fufuun godina Shawaa kaabaa Salaalee aanaa Dararitti waraanni bilisummaa Oromoo milishaa mootummaa naannoo Amaaraa fi waraana bilxiginnaa sakatta'iinsa waraana bilisummaa Oromoof deeman irratti haleellaa jabaa fudhachuun kisaaraa guddaa irraan ga'uun beekame. Haaluma kanaan waraanni bilisummaa Oromoo zoonii Bahaa godina Harargee lixaa, zoonii Kibbaa godina Booranaa fi Gujii zoonii lixaa fi godinaalee Wallaggaa afranitti lola bilxiginnaa irratti tarkaanfii wal fakkaatu fudhate. Lola tibba kana Oromiyaa keessatti geggeeffamaa jiruu fi injifannoo waraanni bilisummaa Oromoo loltoota bilxiginnaa irratti argate kana ilaalchisuun hanga oduu kana qindeessinetti mootummaan bilxiginnaa waan jedheen qaba. Gama biroon waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa loltoota haaraa waloon waraana bilisummaa Gaambellaa waliin leenjisaa ture. Amajjii 1 guyyaa waraana bilisummaa Oromootti eebbisiisuu odeeffateera. Humni jajjabee fi waraanni bilisummaa Gaambellaa haaraan eebbaaf qaqqaban milkaa'ina qabsoof gumaacha taasisan cinatti hariiroo jaarmiyaalee fi uummattoota lammeenii kan cimsan yoo ta'u, kana duras deeggarsa waraana bilisummaa Oromootiin humni waraana bilisummaa Gaambellaa zoonii lixaatti leenji'ee eebbifamuun isaa ni yaadatama. Shawaa Bahaa aanaa Adaamii Tulluutti milishaan bilxiginnaa nama sammuu dhukkubsatu rasaasaan rukute. Bal'inoo oduu kanaaf jaaldeessoo guyyoo. Godin Shawaa Bahaa aanaa Adaamii Tulluu
jiddoo Hombolcha magaalaa Ho'aatu jedhamtu keessatti Amajjii 2022 guyyaa keessa sa'aatii lamatti milishaan bilxiginnaa nama sammuun dhukkubsatu yookaan qalbiin fayyan qabne tokko rasaasaan rukutuu maddeen sagalee qeerrootti nuuf himan. Waraanaa fi milishaan bilxiginnaa Oromiyaa bakka hundatti ilmaan Oromoo ijjeesaa kan jiru yoo ta'u nama sammuu dhukkubsatulletti badii tokko malee milishaa rasaasaan rukutee jedhu maddeen keenya kunin sirni bilxiginnaa namnagaa karaa daddaan hidhuu ijjeesuu fi ilmaan Oromoo gubu hojii dilee tolfachuun guyyaa guyyaan Oromoo daraaruu itti fufee ni jira. Dhaabbatni Googil afaan Oromoon tajaajila kennuu jalqabuuf yaalii irra jiraachuu yoo ibsu, meettaan ammoo garee afaan kana gulaalan qacare. Dhaabbatni guddichi addunyaa Googil afaan Oromoon afaan addunyaa kanaa ittiin tajaajila kennaa jirutti dabalee tajaajila eegalsiisuuf tamsaasa yaalii irra jiraachuu beeksise. Tibba kana Googil afaan Oromoon tajaajila kennuuf jalqaba bara 2022 kana irraa eegaluuf qophii xumuree akka ture beeksisee kan ture yeroo ammaa tamsaasa yaalii eegaluu ifoomseera. Afaan Oromoo afaan hojii Googil gochuuf jechootni afaan Ingiliffaa miliyoona 1 ol hiikamuu akka qaban beeksifamee kan ture. Yeroo ammaa hiikkaan isaa gara xumuraatti dhufuun dhibbentaan 90 ol xumuramuun hojii kana keessatti shoora olaanaa taphataa kan jiran ogeessi ICT obbo Abdiisaa Baanchaa beeksisaniiru. Yoo guddate jechoonni hiikamuu qaban 100 caalaan nu nafne, kanaaf ammoo duula labsinee hojii hiikkaatti jirra yeroo gabaabaa gidduutti xumuruun afaan Oromoon afaan hojii Googil ni taasifna jedhaniiru. Gama biraatiin dhaabbatni meettaan afaan Oromoo afaan hojii Facebook taasisuuf garee afaan Oromoo gulaalu Keeniyaa fi Ingiliz irraa qacaree jiraachuu beeksise. Kunis ilmaan Oromoo 10,000 ol ta'aniif carraa hojii uuma jedhamee eegama. Googil afaan Oromoon hojii eegaluun guddina afaanichaa bira taree carraa hojii 10,000 ilmaan Oromoof oolee addunyaa maratti akka banu obbo Abdiisaan himaniiru. Afaan kun afaan hojii Googil yeroo ta'u dhaabbilee hedduun afaan kanatti fayyadamuu waan barbaadaniif yeroo kana carraan hojii banamaadha jedhu. Kanaaf ilmaan Oromoo bakka jiranii jabaachuun afaan isaanii tarree afaanota addunyaatti galmeessuuf hojjechuu qabu jedhu. Obbo Abdiisaa Baanchaa namoota Googil afaan Oromoo hiikaa jiraniif dhaamsa dhaamanii hiikkaa yeroo raawwatan jechoota naannootti akka hin fayyadamnee fi jechoota mana barnootaatti baratanitti akka dhimma bahaniif dhaamaniiru. Yoo hiikkaan isaanitti ulfaate ammoo Skype tuquun akka bira darban dhaamu. Yeroo ammaa Googil afaan Oromoo xumura irra waan jiruuf dhihootti hojii akka eegaluuf akkasumas afaanichi tarree afaan addunyaatti galmaa jedhamee eegama. Harargee Bahaa Dadaritti qeerroowwan hedduun mana hidhaatti dararamaa jiru jedhu maddeen. Bal'ina oduu kanaa Jaaldeessoo Guyyootu qindeesse. Baha Oromiyaa Harargee Bahaatti qeerroowwan aanaa Dadar haa bulchiinsi aanaa Dadar sababa adda addaatiin hidhee Hagardhaa hidhaa jiran amma mana hidhaa godina Harargee Bahaatii fi mana hidhaa Oromiyaa bakkoota garaagaraa keessatti argaman hedduudha. Qeerroowwan kanneen sababa tokko malee ji'oota hedduuf mana hidhaa Dadaritti dararamaa turan eegii ragaa irratti dhabaniin dudduuba mana hidhaa godina Harargee Bahaa bulchiinsa magaalaa Harar geessanii mana murtii godina Harargee Bahaattis ragaa dhabnaan agammaatti mana hidhaa Hararitti dararamaa jiru jedhu maddeen sagalee qeerroo. Qeerroowwan kunniin baay'inaan namoota 19 yoo ta'anii sababa ilaalchi siyaasaa isaanii bilxiginna irra addi ta'e sirna abbaa irree PP deeggaruu waan didan qofaa fi humna badiitiin ji'oota 8 oliif dararamaa jiran. Namooti hidhaa jiran 19 hamaqa argannee Hafiz Abdullahi Isaaq Shaamee Rooba Muhammad Adam Ibsa Hassan Ibsa Abdallah Abraham Shaamee Abubakar Yasin Muhammad Kamal Hassan Arif Muhammad Abdullahi Hafiz Jundi Rooba Adam Ibsa Muhammad Adam Bariso Kamal Abdo Barsiisa Khadir Jamal Samir Abraham Abadire Bahare Abdulatif Hassan Mallasa Haile Mariamii fi Mustafa Muummee Sulee turan. Qeerroowwan 19 keessa hamanii murtii bilis baases injira hamirgii wabii eegamee fi injiran garuu hagammaatti mana hidhaa irraa bahuu hin dandeenye. Guyyaa har'aaf jenne kanumaan xumurra hanga xumura qophii sagantaa keenyaatti waan waliin turtaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u jechaa sagantaa biraan hanga wal agarru nagaan nuuf tura. Sona jirenya gammachu
keesi achi si ana yeroon ulfina kee galchu siyaa bifamooti dukkana soona jireenya gammachu kan keesi achi si ana yeroon ulfina kee galchu yo que rasi dabe indosi fi malesa arjar kakameti rukdada kobesa dachibada kufa godo ilmani yesa barabara 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 kabaja kee ulfina kee nutilmaan kee jiraan inni raartu ishenoitu fichilmaan kee jira biyya taate birru oromiyaa biyya bishee garba oromiyaa biyya lemoo qiltu oromiyaa biyya alii birra oromiyaa soona jireenya gammachu kan keesi achi si ana yeroon ulfina kee galchu siyaa bifamooti dukkana soona jireenya gammachu kan keesi achi si ana yeroon ulfina kee galchu Afrikanota wirtu malka gurrale gadanki gubani samira mulata uji ardile torba biyayu ayota barabara 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 kabaja kee ulfina kee nutilmaan kee jiraan inni raartu ishenoitu fichilmaan kee jira biyya jaallenadhi oromiyaa biyya ilee fida oromiyaa biyya bakka